karaadaan kadhatan of godhameef abbaa keenya kadhatan of godhameenis waaqayyo isin haa eebbisu jechaati. Akkuma kadhata keessatti tuqamuudhaaf yaalame har'a lammaffaa Qorontos boqonnaa 1 jalqabna. Kadhaadhaan garaa keenya keessatti hundi waliin kadhataa qorannaa keenya kallattiidhaan jalqabnee hin jenna. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa akkas jedhee jalqaba. Ani Phaawulos fedha waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'ee jedha. Jecha kun jecha baay'ee murteessaadha. Akkamitti akka inni tajaajilaa gooftaa Kiristoosii ta'e, akkamitti akka inni yeroo baay'ee ergaa isaa yeroo jalqabu jecha kanaan jalqaba. Mee xumuree bakka bira gaafa tokkoffaa Qorontos laallusi akkasuma jedha. Ani Phaawulos fedha waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kan ta'e Ximootiyoos obboleessa wajjin gara waldaa waaqayyoo isa mandara Qorontos jiru gara warra guutummaa kutaa biyya Akaayaa keessa waaqayyoof qulqullaa'an hundumaatti kana caafu kooti jedha. Oduun jalqabni ergaasaa akkamitti akka waamame, eenyutu akka isa waame ifa godha. Sababni isaa namni ergaa kan kee fudhachuudhaaf jalqaba eessaa akka dhufte, akkamitti akka taate beekuu qaba jechuudha. Yeroo tokko Naqamteetti wangeelaawota wajjin sagantaa irra turre, achiin booda wangeelaa'iin gaafii akkasii na gaafatanii turan. Eessaa dhufte, maal hojjetta jedhanii na gaafatan. Achiin booda ergan dhimma kana walitti dubbannee kaaneen booda hiriyaa wajjii taane amma irraatti namoota tari'achi jiran keessaa isaan duwwaadha kan rogatti akka hiriyaatti waliin taane jechuudha. Sababni isaa eessaa akka dhufe, maal akka hojjedhu, akkamitti akka waamamedha kan isaan na gaafatan. Gaafii baay'ee murteessaadha baay'ee. Kanaaf Phaawulos akkamitti akka waamame, eenyutu akka isa waame jalqaba yeroo hundaa xalaasaa isa jalqabaa keessatti. Akkasuma tokkoffaa Qorontos tokko irrattis maal laallee turre, an Phaawulos fedha waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'uudhaaf kana waamame jedha. An Phaawulos fedha waaqayyootiin ergamaa eenyu? Ergamaa Yesuus Kiristoos. Efesoon tokko irrattis akkasuma jedha. An Phaawulos fedha waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'ee jedha. Warra Kiristoos Yesuusitti amananii waaqayyoof qulqullaa'an mandara Efesoon jiran kana caafu kooti jedha. Akkasumas Qolaasiyaas tokko irrattis an Phaawulos fedha waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'ee jedhee jalqaba. Lammaffaa Ximootiyoos tokko irrattis an Phaawulos jaalala waaqayyootiin ergamaa Yesuus Kiristoos. Kun akkasuma waan ta'e miti. Maaf kana jedhe Phaawulos wangeela Yohaannis 6:45 irra yoo dhandhe akka jedha Kiristoos mataansaa. Wangeela Yohaannis 6:45 irraa 44 irraa abbaan inni ana erge yoo isin harkisuu dhabaate omtuu gara koo dhufu hin danda'u. Isa gara koo dhufu immoo an guyyaa isa dhumaatti du'aa maalan godha jedha. Nan kaasaa. Kanaaf yoo abbaan harkisa malee eenyullee maal ta'uu hin danda'u? Gara kootti dhufu hin danda'u. As qofa miti. 65 irratti akkasuma jedha. 65 irraa Yesuus kanaaf abbaa biraa yoo kennamuufi dhabaate omtunuu gara koo dhufu hin danda'u jedhee isaanitti maal ta'e jedhe? Dubbate jedhe. Dhufuun gara Kiristoosii nu dhufnu fedha waaqayyootiin yoo ta'e malee, abbaa irraa yoo ta'e malee eenyullee dhufuu isa dhugaa gara Kiristoositti dhufuu hin danda'u jechuudha. Yeroo Kiristoos dhufuun baay'ee isa beekuu gaafata. Isa beekuudhaaf eenyu akka inni ta'e kan nutti himuu danda'u eenyu duwwaadha? Abbaa duwwaadha. Wangeela Maatiyos 6:16 irratti eenyu naan jettu jedhee gaafa Phaawulos gaafate, Kiristoos gaafate, Phexros maal jedhe? Ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataati. Yeroo inni jedhu kana fooniif dhiiga miti kasitti hime, abbaa koo isa Waaqarra jirutu kana maal godhe jedheen sitti hime. Dhufaatii isa qajeelaa gara Kiristoositti dhufuudhaaf fedha waaqayyo abbaatiin ta'uu qaba jechuudha. Kanaafidha Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 1 irratti 1:16 irratti akkamitti akka qabame yeroo dubbatu 1:16 irraa yeroo ofiisaa jaallatetti warra saba isaan ta'in gidduutti isuma wangeela godhee akka lallabuuf ilma isaa kana yemmuu anatti mul'ise an duraan dursee mareedhaaf gara nama foon uffatee maal hin goone jedha. Hin dhandhee amma ammaatti kalaallee
waamamuun Phaawulos akkamitti akka ta'edha karaalee hin jenne jechuudha. Dhagaa miti sagaleen koo. Sagaleen naannoo na biratti qorroo baara waan ta'eef. Kanaaf waamamuun Phaawulos isa qajeelaa waamama isa dhugaa ta'e jechuudha. Fedha eenyuutiin? Fedha Waaqayyo Abbaatiin hojjetaa eenyu ta'uudhaaf? Hojjetaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ta'uudhaaf kan inni waamame jechuudha. Lakkoofsa 2 Waaqayyo Abbaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaa isiniif haa kennu jedha. Ayyaana nagaa isiniif haa kennu jedha. Eenyu? Waaqayyo Abbaan. Akkasumas Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Mee yeroo hundumaa nagaa inni dhiyeessu laalaa. Erga yeroo hundumaa akkas jedha. Waaqayyo Abbaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaa isiniif haa kennu jedha jechuudha. Kun madda nagaa, madda ayyaana isa dhugaa ta'e. Abbaa irraa karaa Gooftaa Kiristoos akka inni nuuf ta'u lafa kaa'a. Sadiirraa Waaqayyoof Abbaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, Abbaan araara hundumaa, Waaqayyoon jajjabina hundumaa, Waaqayyoo jajjabina hundumaaf galannaa ta'u jedha. Kiristoos yeroo gara samiitti ol deema jedhee jajjabeessaa isiniif erga jedheen turre. Jajjabeessaa isin erga jedhe. Asirratti immoo Abbaan jajjabina hundumaa eenyudha? Waaqayyo Abbaadha. Jechuma comforted jedhuun fayyadama. Ingiliffis lakkoofsa dirraa. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercy, God of all comfort jedha. Inni kun eenyudha? Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti. Innis eenyudha? Waaqayyo Abbaa. Madda nagaa, madda jajjabina hundumaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedha. Afurratti jajjabina isa Waaqayyo biraa arganne sanaan nu immoo rakkina attamii keessatti iyyuu warra kaan akka jajjabeessinuuf inni rakkina keenya hundumaa keessatti nu jajjabeessa jedha. Namoota kaawwaa hundumaa maal akka goonuuf? Akka jajjabeessinuuf. Inni rakkina keenya hundumaa keessattuu maal nu godhaa? Nu jajjabeessa. Dhiphina Kiristoos keessaa ammana kan hin jedhamne akkuma hirmaanne akkasuma karaa Kiristoos jajjabina isaa keessaa ammana kan hin jedhamne in hirmaanna jedha. Tokkoffaa madda jajjabinaa akka ta'e Waaqayyo nu jajjabeesse, nus jajjabina kanaan hiriyoota keenya jajjabeessina. Akkuma dhiphina Gooftaa Kiristoosii wajjin yoo dhiphanne ulfina inni argate wajjinis isa wajjin maal hin taane jedha. Hin ulfaannaa. Yookiin immoo jajjabina inni argate wajjinis hin jajjabaannaa jedha. Rakkin sababni isaa gara keenya kan dhufe dhimma keenya kan beeku nus fakkeenya isaa kan fudhachuu qabnu kan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii waan ta'eef jechuudha. Jaarraa rakkina keenya yoo ta'e jajjabina keessaniif oolfamuu keessaniifis in ta'a jedha Phaawulos. Jajjabina keenyas yoo ta'e isiniif immoo jajjabina kanaan sanyii dhiphina isaa nuyi baannu obsaan akka baattaniif isin dandeessisaa jedha. 11 irratti maal jedhee ture? Tokkoffaa Qorontos 11 irratti akkuma Kiristoosiif fakkaadhe isinis maal godhaa jedhe? Na fakkaadhaa jedhee ture. Jajjabinni Gooftaa Kiristoos isa wajjin yoo hirmaanne akkasumas immoo dhiphina isaas isa wajjin hirmaanna jedha. Akkuma sanii jajjabinni kiyya ana wajjiniin jajjabinni kiyya isiniif jajjabinaa. Dhiphini koos isiniif jajjabina akka ta'eetiin jedhu oolfamuu isiniif akka ta'eetiin jedhu jedhee Phaawulos fakkeenya kiyya akkanatti an isiniif jedhee waa'ee ergaa ofii ergaa fudhachuusaa lallabuusaa isaaniif iddoo guddaa akka inni qabu akkasitti lafa kaa'a jechuudha. 17 irratti isin dhiphina keenya irraa akkuma hirmaattan akkasuma jajjabina keenya irraas akka hirmaattan waan beeknuuf abdiin nuyi waa'ee keessaniif qabnu hin socho'u jedha. Abdiin nuyi waa'ee keessaniif qabnu hin socho'u. Sababni isaa jajjabina keenya irraas dhiphina keenya irraas maal waan gootaniif waan hirmaattaniif. Akkuma an maal godhe jajjabina Kiristoosii dhiphina Kiristoosii irraa akkuma nuyi hirmaanne jechuudha. Jedhee isinis akkasuma akka hirmaattan kana shakkiin qabu jedha. Yaa obboloota koo rakkinni kutaa biyya Aasiyaa keessatti nu irra ga'e attam akka ture akka beektan hin jaallannaa. Rakkinni sun amma nuyi baachuu dadhabnutti safara malee ulfaataa waan ta'eef jireenyatti hafuu keenya iyyuu abdii kutannee turre jedha. Akiyaa keessatti biyya Aasiyaa keessatti rakkinni guddaan akka isa qunname dubbata Phaawulos. Achi keessatti rakkinni kun baay'ee ulfaataa ta'e lubbuma keenyaafuu jireenyumaanuu hin hafnaa jennee abdii kutannee turre jedha. Sagal irratti akka waan firdiin du'aa nutti faradameetti nutti dhagamee ture. Garuu nuyi
waaqayyo isa warra du'aa kaasu duwwaa malee ofii keenya akka hin amananneef kun ta'e jedha. Wanti rakkinni akkasii nurra ga'eef jedha Phaawulos. Gaarummaa fi akka nu ofii keenya abdannee fi yooma duunes du'aa isa nama kaasu akka amanannuuf amantiin keenya akka qoramee akkasitti ilaalamuuf waaqayyo kana godhe jedha. Kanaaf obboloota koo rakkinni yoo nurra ga'aa jiraate rakkinni akka dhumaas yoo nurra ga'e waaqayyo kan inni kana godhaaruuf waaqa isa yooma duunes du'aa nu kaasu yooma rakkinni sunis badduu nu baase isa du'a garasii waaqa jiru akka amanachuu qabnuuf rakkinni akka dhufaaru Phaawulos kana dubbata jechuudha. Kudhanirraa waaqayyo sodaachisaa du'aa isa akkasii keessaa nu oolcheera. Nu oolchuufis jira. Ammayyuu deebi'ee akka inni nu oolchuuf abdiin keenya isarra kaa'anneerra jira. Dubbiin kun dubbii baay'ee murteessaadha. Tokko rakkinni akkasii nurra ga'eera maal nu godheera? Nu oolcheera. Ammas nurra ga'uu danda'a innis nu oolchuuf jira. Ammayyuu deebi'ee akka inni nu oolchuuf abdii maal goona jedha? Abdiin keenya isarra kaa'anneerra jedha. Kana jechuun Phaawulos rakkinni asitti dhaabata miti. Rakkinni maal ta'a jechuudha? Itti fufaa. Borus nu qunnamuu danda'a. Borus yoo nu qunname abdiin keenya isuma maal nu godheedha? Isuma kaleessa nu oolcheedha. Isuma kaleessa nu oolcheedha. Kanaaf rakkina keenya keessatti waan adda addaa yaaduu dandeenya ta'a. Isa kaleessa keessa nu dabarse deebinee mul'achuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kitaabni raajii akkas jedha. Rakkinni isa nurra ga'eef kan nuti dhiphachuu dandeenyu kaleessa akkamitti akka asii hin baane yoo daganne duwwaadha. Isa kaleessa waaqayyo nu gargaare yoo daganne duwwaadha jedha. Kanaaf isa kaleessaan dagannu isa fuulduraattiifis abdiin keenya isuma kaleessa nu oolchisanidha jechuudha. 11 irratti isin waa'ee kanaaf nuuf kadhachuu keessan nu gargaaruu hin dandeessu. Namoonni baay'een gaarummaa inni ittiin nu oolche kanaaf nuuf jedhanii waaqayyoof galata guddaa hin galchuu jedha. Kanaaf macaafni qulqulluun akkana jedha. Gaarummaa keessan arganii waaqa samii akka galateeffatan hojiin gaariin keessan namoota fuulduratti maal haa ta'u jedha. Haa mul'atu. Kanaaf olmaan waaqayyo nuuf godhe nu qofaaf duun taane namoota biraatiifis maal ta'a jechuudha. Fakkeenya ta'a jechuudha. Kanaaf jabaanne cimuun keenna qofaaf duun taane rakkina keessatti cimnee keessa darbuun keenna namoota biraatiif illee fakkeenya akka ta'u Phaawulos dubbateetiin jedha jechuudha. 12 irraa jireenya nuyi biyya lafaa kana keessatti ittiin jiraanne caalatti immoo akka nuyi garaa dhokfannaa malee gowwoomsaa malee isin wajjin ittiin jiraanne garaa dhokfannaa malee gowwoomsaa malee akka ittiin isin wajjin jiraanne waaqayyo biraa ta'uu isaa yaadni garaa keenyaa waan dhugaa nuuf ba'uuf waan ittiin of janyu argachuu keenya. Kunis ayyaana waaqayyootiin malee ogummaa biyya lafaatiin miti jedha. Jireenya wajjin jiraanne keessatti garaa dhokfannaa malee gowwoomsaa malee isin wajjin dabarsine. Kunis kanaafis waaqayyoon maal goona jedha? Hin galateeffannaa. Kanaaf waaqayyoon biratti of jennaa. Kanas kan ta'eef jedha ayyaana waaqayyootiin malee ogummaa biyya lafaatiin miti jedha. Obboloota koo wal wajjin jiraachuun keenya akkasitti walitti gammaduun keenya akkasitti wal dhageeffachuun akkasitti waliin qorachuun keenya ogummaa namarraa ta'e miti. Ogummaa ayyaana waaqaarraa ta'edha malee. Kun ayyaana waaqayyoo malee ogummaa biyya lafaatii miti jedha. Ogummaan biyya lafaa waaqa fuulduratti maalidha? Gowwummaadha. Waan isin dubbistanii hubachuu dandeessan malee nuyi wanta kan biraa isinitti hin caafne guutummaatti akka hubachuuf jirtan nan abdadha jedha. Dubbiin kunis amma dubbii baay'ee barbaachisaadha. Namoonni macaafni qulqulluun kun hin ulfaataa kun akkasii kun nama hangalu jedhan. Garuu Phaawulos kan inni jedhu wanta isinii caafe kuni waan isin maal gochuu dandeessanidha. Waan isin maal gochuu dandeessanidha? Hubachuu dandeessanidha. Waan isin dubbiftanii hubachuu dandeessanidha. Karaa addaatiin kun garuu kan ta'u maalidhaan? Ayyaana waaqayyootiini. Ogummaadhaani. Ogummaan keenya immoo eenyudha? Kiristoos Yesuus. Kiristoosidha waaqayyo. Amiin. Kiristoos Yesuus ogummaa nuuf godhe jedha waaqayyo. 1 Qorontos 1:24-30 irraa jechuudha. Amma gara tokko isa yoon amma gar tokkoo isaa yoon nuuf hubattan iyyuu guyyaa gooftaan Yesuus guyyaa gooftaa Yesuusitti akkuma nu isiniin of jajuu dandeenyu isin nuyi akka of jajjanitti guutummaatti nu hubachuuf jirtu jedha. Yooma amma guutummaatti nu hubachuu dhaabattanis guyyaa gooftaan dhufutti akkuma nu isiniin of jajnu isinis nuun maal gochuu dandeettanii of jajuu dandeettanii guutummaatti hubachuu dandeessanii.
nu hubachuuf jirtu jedha. Kun akka ta'u wannan amaneef ayyaana Waaqayyoo si'a lama akka argattanii dura gara keessan dhufuuf akeekeen ture jedha. Ayyaana Waaqayyoo si'a meeqa jedha? Si'a lama. Nu kan isin dubbataa turre maalidhaan jedhaa ture gubbaarratti ayyaana Waaqayyootiin 12 irratti. Isin immoo ayyaana kana si'a meeqa akka argattan jedha? Si'a lama. Eeliyaas hojii hojjetaa ture ilsa yeroo isa biraa deemu hafuurri kan kee si'a meeqa narratti taabuu jedha. Si'a lama. Dachaa isaan irratti taabuu jedha. Phaawulos illee akkas jedhaa akka nu hubannu kana caalaa ayyaanni Waaqayyoo si'a lama dachaa isiniif haa ta'u akkasitti akka isin hubattan akeekeen gara keessan dhufe jedha. Utuun kutaa biyyaa Meqodooniyaa hin dhaqiniin dura karaa keessan darbee isin argee Meqodooniyaadhaa yeroon dhufu gara keessanitti deebi'ee isin immoo gara kutaa biyya Yihuudaatti yemmuun darbu na gargaartu jedha. Yeroon deemus yeroo darbus gara keessan goree isin biraa immoo gara Yihuudaatti yeroo an deemu isin immoo na gargaartu jedha. Akeeka kanaan hin dhibu jedheen salphaatti baafadheeree. Akeeka kana hin dhibu jedhee salphaatti baafadheeree. Yookiis akeeka koo yeroon baafadhu akkuma namni biyya lafaa kanaa tokkichumaan eeyyee jedhee yommusuma immoo waawuu jedhuutti akeekkadhaaree jedha. Kunis of eeggannaa gaafata beellama nama wajjin yoo qabne. Daddafneema rakkina hin qabu. Deebinee immoo rakkina waan akkasiitu na qunname akkas jechuun qabnu jedha. Of eeggannaadhaan maal gochuu qabna? Waa murteessuu qabna. Of eeggannaadhaan waadaa galuu qabna obboloota kun. Waadaan nuti gallu fuula Waaqaatti maaliif ta'a? Hin galmaa. Kanaaf eeyyee jennee yooma san maal jenna miti? Waawuu jenna miti jedha. Akkas jedheeree jedha. Akka amanamummaa Waaqayyo dhugaa ta'e akkasuma dubbiin ani isinitti dubbadhu eeyyee waawuu jechuudhaan kan gaggaragalu miti jedha. Dubbiin ani dubbadhu eeyyee waawuu jechuudhaan maal ka ta'u miti kan gaggaragalu miti. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo inni Silwaanoosiis Ximootiyoosii fi anaan isin gidduutti lallabame eeyyee fi waawuudhaan kan hin garagalle isa biraa yeroo hundumaa eeyyetu jira jedha. Dhageessanii dubbiin Kiristoos ilmi Waaqayyoo kan nawaames kan Ximootiyoosis kan Silwaanoosiin waames kan eeyyee yookaan waawuu jedha maal ta'u miti gaggaragalu miti kan hin gaggaragalleedha. Kun dubbiin isaa yeroo hundaa maal eeyyeedha. Abdiin Waaqayyoo hundinuu karaa Kiristoos gubbaa irratti ayyaana yeroo dubbannu Waaqayyo abbaa biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa jedhaa ture miti. Ayyaanni 20 irratti abdiin Waaqayyoo hundinuu karaa Kiristoos haa ta'u jedhanii hin raawwatamu. Kanaaf nus karaa isaa ameen jennee Waaqayyoof galata galchina jedha. Karaa eenyu? Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eeyyee jennee eenyuuf galata galchina? Waaqayyoof galata galchina jechuudha. Kanaaf macaafni keenya Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irratti dhaqnee yoo dubbifne yaada akkas jedhu qaba. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irratti yeroo hundumaa waanuma hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaadhaaf galata galchaa jedha. Yeroo kadhannus yeroo waan hundumaa goonu maqaa gooftaa Kiristoosiitiin eenyuuf? Waaqayyo abbaadhaaf. Waaqayyo abbaan karaa gooftaa Kiristoos waan hundumaa nuuf godhe jechuudha. Kanaaf ayyaanni kan arganne eebbi hundinuu kanuu ta'e Waaqayyo abbaa biraa karaa eenyuuti? Karaa gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. 21 irraa isin wajjin jabeessee kan nu dhaabe hojii kanaafis kan nu dibe Waaqayyoodha jedha. Isin wajjin jabeessee kan nu dhaabe hojii kanaafis kan nu dibe eenyudha? Waaqayyoodha. Maalidhaan dibamne immoo ka jedhu milikkita kan isa ta'uu keenya nutti mallatteesseera. Qabsiisa garaa keenyaas kaa'uun hafuura isaa nuuf kenneera jedha. Kanaaf maalidhaan mallattoofna obboloota koo? Hafuura isaatiin. Hafuura qulqulluudhaan nu mallatteesse kan isaa ta'uu keenya maal nuuf kenne? Qabata nuuf kenne. Qabanni nuuf kenname kunis maalidha? Waadaa kakuu isaati jechuudha.
nutti mallatteessee milikkita kan isaa ta'uu keenya nutti godhe hafuura isaatiin qabsiisa nuuf kenne jechuudha. Hubadhaa. Yaadattu yeroo ta'e yeroo Yihuudaan seenaa kakuu moofaa keessatti Yihuudaa kan jedhamu hin beektu ijoollee sadi qaba ture. Haadha manaa fuudhee mucaan tokko hin du'e inni lammaffaas hin du'e sadaffaan akka guddatuuf deemii gali jedhanii ture haadha manaatiin. Haadha manaa ijoollee isaa kanaan. Dhumarratti kaayyoon ishee sanyii Yihuudaa keessa seenudha. Dhumarratti ilmi guddatee jennaan maal gochuu didde isii deebisuu dinnaan bifa ofii jijjiirrattee Yihuudaa mataa isaa maal goote? Inni gongorsiif qabata irraa fudhatte. Amma yeroon keenya waan ture seenaa kana baay'ee keessa deemuun barbaadu qabata isheen irraa fudhatte keessa tokko maalidha? Qubeellaadha kan ittiin mallattoo godhan. Kan ittiin mallattaan jechuudha. Kanaaf hafuura qulqulluu fi maal nu godhe maalidhaan mallattoo godhan immoo hafuura qulqulluu qabata hafuura qulqulluudhaan mallattoo nutti godhe qabata kanas nuuf kenne jechuudha. An garuu isin qusachuudhaaf gara Qorontos dhufuu dhiisuun koo Waaqayyo hin beekaa. Kanas Waaqayyo dhugaa anarratti haa baasu. Isin amantiitti jabaattanii waan dhaabattaniif isin gammachiisuudhaaf isin wajjin hojjanna malee nuyi amantii keessan irratti gooftummaa agarsiifna jennee miti jedha Phaawulos. Asirratti xumurama. Dhugaan as keessatti barraa'e dhugaa humna qabuudha. Maal akka jechuu qabnu namoota wajjin amanannaa akkamii akka gochuu qabnu dhugaa irratti immoo dhaabachuu akka qabnu rakkina keessatti obsuu akka qabnu rakkina keessatti inni adda nu gargaare borus immoo akka nu gargaaru kana hunda lafa nu kaayatiin jedha. Dhugaa qaabanne kanatti dhugaa dhageenye kanatti jabaannee akka dhaabannu Waaqayyo hunduma keenya yoo kan dhageenye nuuf haa eebbisu.